xiyyeeffannaa parsantii 95 ta'u diiniidhaaf kenni jedhaan. Kanneen hafan sadan waan yeroodhaan daangeffamanidha. Akkasumas waanuma addunyaa tanarra qofaaf nama fayyadanidha. Amantiin diiniin akiraa fi dachii kanaafis fayyada. Rabbi subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti akka nu himetti gammachuu dachii kana qofa barbaadan yoo ta'e gammachuu dachii kanaa isiniif kenna. Garuu kan akiraa hin argattan. Akiraa yoo barbaadan ammoo Rabbi gammachuu akiraa fi duniyaatis isiniif kennaa jedhe. Qabeenyaan wal qabatee ilmi kiyya qabeenya haadha warraa isaa akka fayyadamu ani hin barbaadu. Inni dhiira ta'uu qaba, of danda'uu qaba, qawwaama ta'uu qaba. Kanaafuu intalti sun dureettii ta'uu fi hiyyeettii ta'uun isii homaa jijjiirama hin fidu. Kanaafuu qabeenyaan wal qabatee qabxii takkallee akka kennu isa hin gorsu. Inumaa wanti xiyyeeffannaa argachuu qabu hiyyeettii ta'uun isii hedduu filatamtuu isii taasisa. Dureettii taanaan rakkoodha. Isiin haalaan dureettii taanaan of eeggannaa godhuu qaba. Yoo intalti mucaa kiyya barbaaddu sun haalaan dureettii taate bileenara yoo taate ilma kiyyaan of eeggannaa godhii isaan jedha. Tarii yoo gama diiniitiin dhibba keessaa dhibba qabaattee qabeenya saniif dantaa dhabde malee saniin ala dureettii yoo taate isii to'achuu waan rakkisuuf of eeggannaa godhuu qabdaan jedha. Hiyyeettii ta'uun isii irra gaariidha. Saniin ala qabeenyi xiyyeeffannaa takkallee argatuu hin qabu. Haalaan dureettii akka hin taane of eeggachuun barbaachisaadha. Yoo hiyyeettii taate gaariidha. Yoo jiddu galeessa ta'es rakkoo hin qabu. Dureettii ta'uunis rakkoo hin qabu. Garuu humnaa ol duroomuun gaarii miti. Qabxiin lammaffaan ammoo sanyii yookaan maatiidha. Anaaf kunis waan jijjiirama qabuu miti. Maatii warra diinii qabu keessaa dhufuun isii tarii gaarii ta'uu mala. Ta'us parsantii walakkaa qofa argatuu qaba. Yoo maatiin gaariin argame gaariidha. Yoo hin argamnes rakkoo hin qabu. Kan barbaachisu diinii isiiti. Namni gariin maatii gaarii keessaa argamee gaarii ta'uu dhabuu mala. Fakkeenyaalee gara garaa ibsuun ni danda'a. Ijoolleen anbiyaa fi ergamtoota kan mushrika ta'an hedduutu jira. Ijoollee mushrikaa kanneen ergamtoota Rabbii ta'anis argineerra. Kanaafuu maatii gaarii keessaa argamuun gaariidha. Ta'us waan hagas hunda xiyyeeffannaa argachuu qabuu miti. Inumaa qabxii isaaf kennuun hin barbaachisu. Tarii parsantii walakkaa yookaan 0.5 kennuufii ni dandeenya. Bareedinaan wal qabatee ammoo fokkattuu ta'uu hin qabdu. Saniin ala ilmi kiyya isii jaalatuu qaba. Bareedinni ilaalcha abbaa irratti hundaa'a. Wanti hundi sammuu keessatti waan nuti uumnuudha. Kanaafuu bareedinaaf parsantii 3 hanga 4 kennuu ni dandeetta. Yoo xiqqaate parsantiin 95 diiniidhaaf kennamuu qaba. Kun qajeelfamaan isaaf kennuudha. Wanti ani itti amanu waan kana. Ilmi kiyyas kanatti amana. Ulaagaalee fi wantoota barbaachisaniin wal qabatee intalti muslimaa kan ilma kiyyatti heerumtu ulaagaalee guutuu qabdutu jira. Anaaf ulaagaa 8 kan barbaachisaa ta'an kan isin guutuu qabdutu jira. Inni duraa